Akkuma kaleessaa har'as qormaatota injifannoon ceenee harka keenya galataaf ni bal'ifna. Kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa hundaaf maqaan Itoophiyaa jedhu maqaa kabajaa rakkoodhaaf harka osoo hin kennin qormaataaf osoo hin jilbeeffannee fi gufuuwwan ce'uudhaan injifannootti gonfatanidha. Seenaa ishee keessatti biyyi keenya yeroon isheen qormaata malee dabarsite muraasa. Tattaaffii cimina ijoollee ishee fi gargaarsa waaqayyootiin rakkoowwan mudatan hedduu dandamattee as geessee jirti. Har'as cimina biyya keenyaa qoruuf rakkoo baay'een yoo nu marsanis qaamoleen adda addaa halkanii fi guyyaa lubbuu keenya rakkoo keessa galchuuf walitti yoo dhufanis gara fuulduraatti deemuu keenya hin dhaabnu. Nuti yoomiyyuu warri cimina eenyummaa keenyaatii fi gargaarsa waaqayyootti amannu bacaqqii gannaa keessa darbinee ifa birraa abdachiisutu nutti mul'ata. Dukkanaan gamatti ifa boonsaan akka jiru ni beekna jedhan Dr. Abiy Ahmed. Dukkana kaleessaa akkuma darbine rakkoo har'a nu qunname sababni ce'uu dadhabnuuf akka hin jiraanne amanaa har'as ciminaaf jabina uumaan nuuf kenneef galata galchuuf duubatti hin jennu. Galateeffachuun humna guddaa bara darbe injifannoon yeroo keessa jirru carraadhaan yeroo dhufummoo abdiidhaan akka eegnu kan nu taasisudha. Gama biraatiin galata waakkachuun xiinsammuu mootamuu fi carraa dhabuu uuma. Ofii keenyaa fi namoota biroo ilaalcha gaarii fi jaalalaan akka ilaalle nu taasisa. Qaamni dhuunfaas ta'e uummanni waan argeetti hin quufnee fi hin galateeffanne hirru malee kennaan addaa inni qabu itti mul'atu. Rakkoon ragee malee carraan kennameef guddaa ta'e itti mul'atu. Rakkoo gara fuulduraa dhufu malee gammachuun fuuldura isaa jiru sammuu isaa keessatti hin katabamu. Namni galata galchu rakkoo hamaa keessatti injifannoo fi carraasaa nama laaluu danda'udha. Bubbee fi dambalii caalaa jabeenya doonii ilaala. Baay'ina qormaataa fi rakkoo caal hundumaa tokkummaa fi gargaarsa uumaatiin mo'achuun akka danda'amus yaada. Qaroomina Aksuumii fi bara durii iccitii ogummaa ijaarsaa Laalibalaa fi naannoo sanitti argaman Gimbii Hararii fi naannoo isheetti kaka'umsaa fi guddina magaalotaa biqilan Gibee fi naannoo laga Gibeetti qaroomina mootummaa jiddugaleessaa hundeessuuf yaalii taasifamee fi daldala qonnaan walitti dhuuf yaalame. Tattaaffiiwwan sirna gadaatiin dimokiraasii ijaaruu Walaayittaa, Halaabaa, Hadiyyaa, Daawuroo fi naannoo Akafaatti bulchiinsa walitti dhufeenya daldalaa fi dippiloomaasii jiddugaleessa bahaa hanga Awurooppaatti uuman. Gondaritti tattaaffii bulchiinsa mootummaa jiddugaleessaa ijaaruu Affaarii fi Somaaleetti sirna bulchiinsa odeeffannoo fi jiddugaleessummaa bu'uura godhate. Gaambeellaatti qaroomina dubartootaaf kabaja addaa kennu. Beenishaangul Gumuzitti muuziqaa fi fayyadama meeshaa muuziqaa akkasumas iddoowwan adda addaatti qaroomina mul'achaa turan duubatti deebinee ilaaluudhaan qabeenya keenya itti boonuu qabnudha. Warroota kaleessaa kan ittiin boonnu kan nuuf kenne Waaqayyo waan ta'eef kanaaf isa galateeffannaa jedhaniiru Dr. Abiy Ahmed. Walqoqodiinsa bara zamana masaafintii biyya keessa turee fi dhibbaawwan alaa gama koloneeffataan dhufan biyyi keenya humna hin mul'anneen dandamatte. Seenaa ishee fi eenyummaan ishee osoo hin badiin bara dheeraaf turuun ishee waan nama dinqisiisuu danda'udha. Yeroo Itoophiyaa ammayyaa adeemsa bittinnaa'urraa gara walitti dhufuutti deemte kanattis waraannii fi walitti bu'insi aggaammii fi shirri siyaasaa hedduminaan uumamaa jiru. Ijaarsi mootummaa biyyaa seeraan osoo hin xumuramin waggoota 50 darban keessatti jijjiiramni saffisaa ta'ee fi walitti fufiinsa qabu biyya keenya mudatee jira. Warraaqsi walitti bu'insi weerarri beelli hamaan akkasumas balaan nam-tolchee fi uumamaa yoo baay'atanis Itoophiyaa ni sochoosan malee hin kuffisne. Diinonni seenaa keessatti beekaman kan fagoof dhiyootti argaman yeroo yeroon kaanii biyya kana cicciranii diiguuf dhagaan isaan hin fonqolchine hin jiru. Maqaa ishee cilee dibuuf sadarkaa idil addunyaatti irra deddeebiin haqa akka hin arganne taasisuuf buufata doonii qabdu dhabsiisuun akka ukkaamamtu taasisuuf yaalaniiru. Lageen ishee keessaa maddan akka hin fayyadamne waliigaltee haamaatee akka mallatteessitu taasisanii jiru. Kan hunda keessa taatee Itoophiyaan akka warqii ibiddaan qoramtee tattaaffii ijoollee isheetiif fedha waaqaatiin eeggamtee akka biyyaatti itti fufuu danda'uun ishee waan baay'ee nama dinqisiisudha. Biyyi keenya rakkoowwan armaan olii hunda darbuu ishee yoo yaadannu waaqayyoof galata akka galchinu sababa nuuf ta'a. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti waggoota 4 darban keessa haala mul'atee hin beekneen abdii fi rakkoo
tokkummaaf garaagarummaa sadarkaa idil addunyaatti dinqisiifannaaf balaaleffannaa waliin ta'uu fi walxaxuu bilisummaa fi walitti bu'insa yeroo itti keessummeessiteedha jechuun ni danda'ama. Itoophiyaan ijoollee murteessoo yerootti argatte qofa osoo hin taane yerootti dhabdeedhas. Hidni haaromsa guddichi Itoophiyaa kanaan booda hin fayyadu yeroo jedhametti guutiinsi bishaanii xumuramee ibsaa kennuu eegalee jira. Biyyi hiyyoomtuu fi duubatti haftuu jedhamtee waamamtu biqiltuuwwan biiliyoonaan lakkaa'aman dhaabuudhaan bakka adda addaatti paarkii ijaaruun imala ishee dachee lalisaa ta'utti fuftee jirti. Wabiin jiraachuu keenyaa qamadii biyyoota dhiyaa ta'uu yommuu isaan yaadanitti Itoophiyaan qamadii bonaa jallisiin oomishuu fi lafa qonnaa bal'aa irratti midhaanii fi fuduraalee oomishuun ofii ishee irra darbitee biyyoota biraa gargaaruuf qophooftee jirti. Finfinneen yeroo tokko maqaa ishee wajjin haala waliin ginneen Afrikaatti iddoo balfichi gatamu jedhamuuf xumurarra geessee turte. Qormaatileen nu mudatan gatii guddaa nu kaffalchiisanii jiru. Isaan kana yoo yaadannu baay'ee nutti dhagahama. Garuu kan dhabneerra kan arganne ni caala. Rakkooleen duubatti nu hambisne, qormaan nu hin mo'anne. Kanaaf Waaqayyoof galata guddaa galchinaa jechuudhaan ibsaniiru Dr. Abiy Ahmed. Jaalatamtoota ijoollee biyya koo. Obboleessa isaarratti yoo garaa jabaatu wajjin jiraachuun hafee nama wajjin oolee hin beekne hamma fakkaatutti yerootti walitti buune wanta sababa hin qabneef lubbuun namaa yoo darbu namoota qiyyaafannoo malee galma hin qabneen dhiigni lammiilee keenyaa akkasumaan dhangala'u waggoota xiqqoo duubatti deebinee yoo yaadannu garaan keenya gaddaan cabaa. Akka dhalootaattis qaanitu nutti dhagahama. Waraanni fi walitti bu'insi kutaa biyyattii kaabaa fi dhiyaatti lubbuu namaa galaafatee fi qabeenya biyyaa barbadeesse yoo yaadannu ija keenya qofa osoo hin taane lubbuu keenyatu boo'a. Badiin yeroo tokko kutaa biyyattii bahaa fi kibbaatti uumame rakkoo fi gidiraa akkamii akka fide kan irraanfannu miti. Sababni isaas wanta nurratti ta'e irraa kan nuti arganne waan caaluuf. Biyya keenya Itoophiyaa mataa ishee gadi qabanii dugda kutuuf yoo yaalanis baarratti fe'amee dandeessee aarii ishee garaatti qabattee qormaata ishee harkatti baattee dabartee har'as kutannoodhaan itti fuftee daandii ishee osoo hin lakkisiin deemuun ishee dhuguma icciitii dinqisiisaadha. Badii keessatti misoom, gadda keessatti jabin, rakkoo keessatti eebba, dukkana keessatti ibsaa ta'e kan nu eegee fi biyya keenyaaf gargaarsaa fi humna kan ta'e Waaqa Itoophiyaati. Waaqa da'oo fi golgaa bakka itti baqatanii oolanii fi gaachana nuu ta'e kana galateeffachuun faaruu Itoophiyaanota hundaa ta'uu qaba. Jijjiiramni kan dhufe faayidaa Itoophiyaa qofa kabachiisuuf ta'uu warri hubatan keessumattuu qaamoleen abbayyaa fi gaanfa Afrikaa irratti fedhii guddaa qaban gama nageenyaa fi karaa adda addaatiin daandii badii nuuf baasaa turan. Miidiyaaleen biyya gurguddoo fi dhaabbileen isaaniittis dandeettii mootummoota isaanii abdatanii biyya keenya irratti waraana gaggeessaa turan. Dinagdee fi maqaa biyyattii sadarkaa idil addunyaatti balleessuuf waan danda'an hunda raawwachaa firootiin keenya akka nurraa fagaatan harka lafa jalaatiin dhiibbaa taasisaa turan. Haa ta'u malee tattaaffii fi yaaliin isaanii tokkummaa Itoophiyaa riphee dammaqsee dheekkamsa kakaase malee hin kuffisne. Injifannoon Adwaattis bara keenyatti irra deebi'ame. Kunis uumaan Itoophiyaa yoomiyyuu taanaan nooliin ta'uusaa barachaa arganneedha jedhan Dr. Abiy. Waggoota lamaan darban keessatti dhiibbaa idil addunyaa Itoophiyaa irratti taasifame biyyoonni baachuu dadhaban baay'een isaanii bittinnaanii jiru. Uumaan Itoophiyaa garuu diinotaaf dabarsee nuun kennine. Kufnee akka nafne, hirkannees akka dhaabbannu, dadhabnees akka jabaannu, humnaa fi cimina nuuf ta'ee jira. Har'a Itoophiyaan gama tokkoon addunyaa dinqisiisaa gama biraatiin taajjabaa itti fuftee jirti. Yeroo dhufu jabina ishee cimsitee ce'uuf abdiidhaan fageessitee ilaalti. Jabeenyi Itoophiyaa seenaan dhageenya ijaan akka agarru kan nu taasise, bara keenyattis seenaa kan nuuf hojjete, uumaa Itoophiyaa fi Waaqa Itoophiyaa galannaa ga'u. Biyyi akka Itoophiyaa rakkoo bara baraan mudate irra darbee kabajaan dhaabbatu biyya kamii? Biyyoonni garaagarummaa afaanii, aadaa fi amantaa tokkummaan wal simsiisanii bara dheeraadhaaf turan meeqa? Qabeenyi lafarraa fi lafa keessaatiin kan guutaman, qilleensi fi bishaan isaanii kan eebbifameef, onnee gootummaa fi qaxalee sammuutiin kan badhaafaman biyyoonni akka Itoophiyaa jiran meeqa? Bifa uummata gurraacha hundaa fi bareedina addaatiin kan badhaate Itoophiyaa malee
eenyu? Bilisummaa fi abbaa biyyummaatiin biyya Afriikaadhaaf fakkeenya ta'u Itoophiyaa malee eessatti argama? Bara durii jalqabee hanga har'aatti baqattoota biyya biraa akka ijoollee isaaniitti ilaaluun kan keessummeessan biyyoonni akka Itoophiyaatti waamaman eenyu fa'i? Rakkoo keessaa fi dhiibbaalaa dandamachuun waltajjii ispoortii addunyaa irratti injifannoo kan gooffatan Itoophiyaanota miti. Addabaabaayii ispoortii irratti alaabaa biyya abbaa isaanii kan ol kaasanii fi mirmirsan dirree injifannoo argamsiisanittis harka isaanii ol kaasanii uumaa isaanii kan galateeffatan Itoophiyaanota miti. Suuta jennee yoo yaannee fi eebba keenya xiyyeeffannoon yoo lakkoofne nuti Itoophiyaanonni kan waakkannurra wantoonni galateeffatoota akka taanu nu ta'isan baay'ee hedduu akka ta'e himaniiru Dr. Abiy Ahmed. Kanaaf waan lapheen keenya hubatee fi wantoota hedduu yaannee hin arganne hundarra dhaabbannee uumaa kabajuu fi galateeffachuuf kan nurra jiraatu. Rakkoowwan har'a Itoophiyaa mudatan riqicha ol ka'umsa yaabbachuu fi riqicha guddinaa ce'aa jiraachuu keenya malee kufiinsa ishee saffisuuf hin oolani. Humni diinotaa kun hundi kan nutti baay'ataniif yeroon dhufu abdachiisaa ta'uu waan arganiif malee hiyyeessa abdiin qabne ta'uu keenya isaan cinqee miti. Mana warqeen guutame malee manni duwwaan qalbii diinaa hawwachuu hin danda'u waan ta'eef yoo xiqqaate diinotaa fi qaamolee gaarii keenya hin hawwineef humna keenya isaanitti mul'atee fi dandeettii dhokataa akka biyyaatti qabnu nuttis mul'achuu qaba. Sababni isaas gara fuulduraatti daandiin gara guddinaatti nu ceessu galateeffannaa fi qabeenya qabnu dinqisifannaa fi kabajaan fudhachuu danda'udha. Karaa walxaxaa irra darbitee dhufte hunda keessatti biyya keenya uumaatu tiksee jira. Har'as galanni isaaf haa ta'u. Qabeenya biyya lafaa hunda amantaa hanga qabeenya seenaa qabeessa, uumama qilleensaa hanga garaagarummaa aadaa, gootummaa hanga bilisummaa jaalachuu Waaqayyo badhaadhina kana hunda kan nu badhaase ta'uu yaaduun haa galateeffannu. Ofii keenya wal jibbuu fi walitti bu'urraa bilisa taanee tokkoon keenya kan biraa dinqisifachuu aadaa keenya haa taasifnu. Wantoota darbanii fi hirrataniif wal yaaddeessaa dhaloota dhufuu dadhabsuu haa dhiisnu. Kana caal tokkoon keenya isa biraa warri har'aa isaan kaleessaa haa galateeffannu. Hunduma caalaa fi dursammoo baroota jidduun kan nu gargaare uumaa keenya bakka jirrutti haa galateeffannu. Firoonni keenya yommuu jijjiraman, gargaartonni keenya fuula yommuu nu dhoowwatan, ollaan keenya alagaa yommuu nuti ta'an arginee jirra. Kan hin jijjiiramne humni Itoophiyaa uwwisaan keenya uumaa qofaadhaa jedhan Dr. Abiy Ahmed. Guyyoota jiran 365 keessaa guyyaa tokko galata keenya waliin taanee osoo dhiyeessine, olmaa inni nu oole yaadachuuf osoo murteessine waan baay'atu natti hin fakkaatu. Guyyaa tokko keessatti yoo baay'ate deeqaa tokkoof wanta hojjennu hunda dhiisnee bakka jirutti ol jennee wanna inni nuuf ta'e yaadannee uumaa Itoophiyaa galateeffachuu qabna. Waggaa fi bara haaraa waakkii fi aariidhaan gadoo fi haaluudhaan qooda keessummeessinu dinqisifannaa fi galataan wal gargaaruu fi dhiifamaan simachuu qabna. Uumaa addunyaa hundaa fi madda arjoominaa kan ta'e akka biyyaa fi uumamaatti akka hoogganaa fi lammiitti afaan beeknuu fi akkaataa amantaa keenyaatiin garaa qulqulluudhaan haa galateeffannu. Weerara haamaarraa nu eegee jiraam. Afaan bineensaa keessaas nu baasee jiraam. Hongee balaa haamaa akka nutti hin taane nu fuuldura dhaabbatee jiraam. Diina fagoo fi dhiyoo biyya diiguuf tattaaffatu nurraa hambisee jiraam. Pirojektoota gurguddoo jalqabnee fi ijaarsi haaromsa guddichaa akka dhugoomsinu nu gargaares jiraam. Bara durii kaasee hanga har'aatti biyya keenyaa fi ummata keenya iccitii cimaan nuuf tursiisee jiraam. Ulfinnii fi kabajni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u jennee deeqaa tokkoof bakka jirrutti dhaabbannee uumaa Itoophiyaaf galataa akka galchinu waamicha kiyyan dabarsaa. Itoophiyaan tattaaffii ijoollee isheetiin kabajamtee bara baraan haa jiraattu. Uumaan Itoophiyaa fi ummata ishee haa eebbisu. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed.